Madaamiin koo viidiyoo mucayyoon jaartii arabaa kabaltee bira darbitee faarfachaa turtee onlaayinii yookiis immoo tiiktook irraa buuftee natti ergiteeti. Wanti nuti ijoollota Itoophiyaa fudhachuu dinnuu fi ijoollonni Itoophiyaa amala badaa qabu. Kanaafidha kanan abbaa kiyyaafiyyuu lammii biyya biraa kanaaf fidee fi ati waan gaarii nuuf taatee fi Itoophiyaa hundi gaariidha jechuu miti. Garuu ijoolleen keessanii baay'ee tokko amala fafa qabu jettee viidiyoo fuutee natti ergitee jette. Yeroo baay'ee ijoollonni keenya viidiyoo yeroo baasanii hojjetan tiiktookii miidiyaa garaagaraa irratti of hin beekan jechuudha. Gaarummaa itti fakkaatee bakka laayikii sassaabuudhaaf yookiis immoo fooloo sassaabuudhaaf jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee warri quufe kuni warra mana namaa keessatti gadi jedhee tooyi miskiinota jechuudha. Kan inni miidhu maaliif namoota hedduudha kan nyaatallee dhabanii mana madaamii keessatti kan rakkatanii ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guddaan qabaa isinillee nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha haaraa kan dhuftanii Noora baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaanii gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumallee share like godhaadha. Yaada qabdanillee koomentii jala kaa'adha. Tuttiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa rabbii har'a baay'ee na kaffa'ee jira. Waa'ee viidiyoo kana guyyaa guutuu yaadaa oolee sammuun kiyya baay'ee na dhukkube. Viidiyoo kana gadi buustee natti argitee sarraatanyoonni Itoophiyaa akkam akka ta'an quufa keessa na argiteer taanaan jette. Ati nuyiif nama gaarii ta'uun kee hundumtuu gaariidha jechuu miti. Sababa kanaatiif kan biyya addaa garaa keessatti dhumaa jiran, kan biyya addaa garaa keessatti ajjeesaa jiran sababa isaan reebanii fi kanaafidha kan abbaa kiyyaaf duratti iyyuu sarraatanyaa Itoophiyaa fiduu fi dinne naan jette. Dhugaa rabbii. Sababa isin nama ajjeeftaniif, sababa isin nama reebdaniif, sababa isin kabaja hojii keessaniif hin qabneef fiduu dhiifne abbaa kiyyaaf duratti kan fidaa turre. Kanaaf abbaa kiyyaaf Filiippiinii fidaa turre. Zeegan biyya biraa akka keessan miti isin quufodha jette. Dhugaa rabbii. Kan waaqayyo sodaatu keessa yoo argame malee Itoophiyaa jechuun akka kanadha naan jettee viidiyoo natti ergite. Indi warri nagaa qabnu hojjetannee jiraachuu hin dandeenye koo sababa warra maraattota akka kanaa warra sammuun keessaa darbe jechuudha. Xoshii iyyaaduu sammuun kee akkamittiin biyyaa bahe maaliifin biyyaa bahe maal hojjechuufin biyyaa bahe jettee yaaddarta. Mana ishii keessa jirta malee mana kee hin dhufne ko mana ishii keessa dhaqxee mana ishii mirga ishii kabajuu fi qabda malee mataa ishii keessa qussaatee jiraachisuu hin qabdu. Bashitaan si'aadha inshaallah. Osoo arganii si daffa'anii kan akka keetii kanaaf. Dhugaa birriyyuu walitti sii buufnee reenfa keetu hin gallu reenfa kee haa guban warra akka kana goota reenfa keessanuu gubuudha jechuudha biyya arabaa keessatti. Jireenya dhabne ko isin jireenya dhabne gaafa rakkattan jennee sagalee isiniif taanu hamaa keessantu nutti dhufa jechuudha. Siniif jecha miskiinni jiraachuu hin dandeenye warreen akka kana gootan siniif jecha rakkataan jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Mindaatti argatta bar mindaatti argatta hojjattee hojii kana. Warreen ishii jala yaatanii ayizoosh miskiina keenya ayizoosh sii darba jaartiin mana keenyaa tokkos akkatti na gubde anillee daa'iman eegana gubde harabannaatish yoo si gube mana jijjiirrachuudha malee reebi kan jedhu eessatti siif barreeffame. Seera isa kam irratti keeyyata isa kam irratti reebi jedhee siif barreeffame. Mindaatti argatta bar jaalattee hojjatte bar. Ijoolleen keenya rakkinni keessan mirgaaf dirqama keessan adda baaftanii hin beektan. Mirgaa fi dirqama keessan adda baasatii beekaa sammuu keessan hojjechiisa. Garabbi jireenya namatti hadheessiti warra akka kana. Isa dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa jaarsi dhukkubsataan mana kana yeroo turetti amma mana yaalaa jira. Adda mana yaalaa galee waggaa tokko ol darbeera. Dhukkubsatee mana yaalaa adda garee. Yeroo inni jirutti bishaan yeroo mucayyoon Filiippiinii kennituuf wajjin waan hojjannuuf hojii hunda wal gargaarree waan hojjannuuf bishaan inni dhugu yeroo ishiin kennituufitti yaa rabbi boru maaltu narra gaa jedhee waan yaaduuf bishaan suniyyuu fe'ee waan ajjeesu natti fakkaata. Yeroo midhaan nyaatu midhaan sanayyuu waan fe'ee ajjeesu natti fakkaata. Gara fuulduraatti maaltu narra gaa jedhee waan yaaduuf ittaan sudhaan itti gaafatamummaan koo mindaa kiyya qofa osoo hin taane lubbuu kooti jechuudha. Akkasitti yaadate hojjedha. Warreen shintibeetii dhiqxanis yoo ta'e, warreen nyaata hojjettanis yoo ta'e itti gaafatamummaa fudhattee bakka sana teesse yaadi. Akka barbaadde hojjettee akka barbaadde bacabbacee geessitee itti kennuu qofa osoo hin taane gaafa guyyaan 30 ga'e mindaa koo jettee afaan kee banuu qofa osoo hin taane itti gaafatamummaan kee hojii sanarratti maal akka ta'e beekuun dirqama keessanidha jechuudha. Hojii kamirrattu itti gaafatamummaa qabdu amma mana sana keessa jirtanitti. Siif galee mindaa kee qofa bichaa miti amanamummaa qabaadhu. Amanamummaa qabaadha hojii keessan irratti. Naaf darbaa laata maalin ta'a laata jaalattee biyyaa baatee natti fakkaate. Horii bichaa jechuudha warreen akka kanaa. Garbi waan yaadaniif waan dubbatan nama wallaalchisu.
Kinoo yaadichi akkuma obboleettii keenya sagalee ishii dhageessan kana siniin jedha dhugaa dubbachuudha fi ani mucayyoo hiriyaa koo wajjin mana haadhaaf intalaa hojjanna. Maallaan jetti beektu madaamiin kiyya jechuudha keessumaa baafteeti. Isinii nuti obbolaadha nu beeku jechuudha nuti obboloota anneen achi maqaa paaspoortii keenya ilaalanii isin obboloota miti maqaan abbaa keessanii tokko miti maaliif soobduu jedhan lakkii haadha keenya lamaantu wajjin dhalataa jenneen jechuudha. Sana booddee maal jedhu beektu namni Itoophiyaa waliin jaalatu namni Itoophiyaa waliif hin tolu nuti hojjettoota hedduu argineerra isinii garuu waan obboloota taatanii wal jaalattu nuun jette jechuudha. Obboleettiin hiriyaan koo sun jechuudha garuu ishii salaaliidha kan koo gara hambooti jechuudha. Dhaloonni keenya shawaa ta'uu malee lukaa fi mataadha jechuudha baay'ee walirraa fagaata jechuudha. Iddoon nuti itti wal arginellee iddoon nuti wal barrellee biddeenii fi bishaantu wal barsiise jechuudha biyya kanatti malee qaama waliin beenu garuu waliigaltee jaalalli gidduu keenya jiru kan obboloota haadhoo gara tokko ba'anii kan wal wajjin guddatan caala jechuudha. Kanaaf obboloota koo akkuma dhageessan jechuudha namoonni viidiyoo jechuudha hin taane waraabdanii iddoo mijataa kan jirtanii fooloo laayikii yookiis immoo namoonni tokko halallee kan hojjettan hin jirtu jechuudha. Maaliif biyyoota hedduudha fi biyya harabaa kana keessa turtanii bahullee kan dandeessan hin jirtu jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee ijoollonni keenya miskiinii kan ofirraa dubbachuutii hin dandeenye kan reefu biyya isaanirraa ba'anii mana madaamii keessa kan jiran kan qoonqoodhaan dararaman kan bishaan dhabanii baqa isa harkaan kan isa nuti mi'aadnin sana kan dhugantu jiru jechuudha ijoollonni baay'een. Kanaaf iyyuu jechuudha gaafa wanta ta'e hojjennu gaafa wanta ta'e goonu namoota biraatiif yaaduu qabna namoota biraa fayyadamoo wanti kun maalinni maal baatee deema bu'aa qaba ana fayyada nama biraa immoo fayyada akkasuma immoo isa uumaa koo ta'e isa haala mijataa kana naaf kenne kana immoo hin gammachiisa moo hin gammachiisu namni yoo nu arguu dadhabe amma maanguddoon kun dhukkubsattuu ta'uu dandeessi yookiin immoo namallee aarsuutii danda'u namni guddaan namni achi siqe kun nama aarsuu abdii nama kutachiisuutii danda'u jechuudha. Garuu maatiin nu bira hin jiran jennee miindaa keenya itti fudhanna waan ta'eef yoo nuuf ta'uu baate mana sana jijjiirrachuu qabna malee wanta namni imaana nutti kennatee nu biraa deeme wanta akkasii irratti raawwachuutii hin qabnu. Viidiyoo kana maatiin maanguddoo kana harganiiru taanan garuu micayyoo kana du'aaf jireenya ishii waan ishii dhiisan natti fakkaatne jechuudha. Namoota baay'eetu afaan Amaaratiinis afaan Oromootiinis kallattii garaagaraatiin gara tiktookiitiin viidiyoo irratti hojjetee viidiyichillee riyaali ba'ee jira jechuudha. Namoota hedduu bira ga'ee jira waan ta'eef araboonni immoo hin beektu waan ta'eef onlaayinii fayyadamu. Amma micayyoon kun akkuma dubbatte madaamii kiyyatu onlaayinii irraa buusee natti ergee jette. Ani amma madaamii kiyya ani kiristaana waan ta'eef guyyaa dheengaddaa jechuudha viidiyoo waan ta'ee bakka ishiin buuste hin beeku ani tiktookii ta'e eessa akka ta'e instagiraamidha natti fakkaate achirraa buuftee viidiyoo kiristaanotaa jechuudha kan Itoophiyaa buustee natti kennite jechuudha obboloota natti ergite jechuudha karaa wasaappitii. Egaa obboloota koo jechuudha isaanii miidiyaa nu caalatti isaan jechuudha kan fayyadamu nuti kaleessa biyyaa baane nuti kaleessa kan silkii qabanne silkiin nu dura isaan bira ga'ee biyya isaanii keessatti kan oomishame jalqaba irratti waan ta'eef gamne hobgoonee waan isaan nun argine fakkaannee akkasuma immoo isaanillee of jala biloog goone to'ii wantoota akkasii kana gaafa dalagnu hiriyoonni isaanii jiraachuu danda'u araboonni buusanii hiriyoota ofii isaanitti hin erguu waan jechuudha. Kaan dhiisatu isaan hojjechiistuu isaanii wanta har'a nyaatanillee wanta haasaanillee akkatti rafanillee wanni isaa walitti naasamne hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa bakka jirtanitti bakka jirtan yaadadhaa cubbuus dabas hin hojjetinaa. Waaqayyotu nagaan nu baase nagaan akka of gallus immoo harkuma keenyanii waan hin taane ammeenya ofitti fiduutii hin qabnu ammeenya irraa of eeggachuutii qabna sinin jira. Kuni wanta fokkisaa wanta badaa ta'edha biyya keenya keessatti yoo ta'e wanti akkasii baay'ee tokko fokkisaadha jechuudha. Uumanuma keessanii sodaadhaa wanta akkasii raawwatina nyaata keessa nyaattu yoo ta'e nyaata keessa siraata fudhadhaatoo qodaa irratti baafadhaatoo akka dhala namaatti akka ilmoo namaatti baafadhaatoo nyaadhaa. Ani dhugaa dubbachuudha mana kana keessatti guyyaa tokko nama waan ta'eef nan dadhaba gaafa dadhabee bakka gaafa na dadhabsiisee nan ta'a jechuudha hojii dhiiseetoo jechuudha nan furfadhadhe haa ta'uyyuu malee garuuti boqonnaan qabu keessi koo gaafan garuu otuman dadhabuyyuu haa ta'u hojii koo seeraan hojjechaa oolee dirqama koo gaafan baadhee wanni tokko natti dhaga'amu jechuudha. Garuu gaafan dirqama koo hin baanne nan bibirradhaa na sodaadha sinin jedha obboloota koo of eeggannoo taasisaadha.
kinoo akka kanatti akkasiin salphanne isiniin jedha isinillee homaa ta'uu baattan obboloota keessan warra gola namaa keessa jiruuf adaraa keessa yaadadha isiniin jedha yaadni isiniif qabadhee dhufe kanumadha dogoggorri yoo jiraateef immoo na of kalchaa jechaati viidiyoo biraatti amma walitti deebinutti nagaan naa turaadha garuu jireenya keessanis of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha obboloota keessaniif illee sheer godha. Wanta akkasii matumayyuu nurraan eegamu maatii isaanii caala ijoollota isaanii caala itti naannu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo taasisuun matuma keenya fidha. Nagaan baanee maatii keenyatti akka nagaan galu waaqayyo nu gargaaru sammuu nagaa ta'es sammuu qulqullaa ta'es waaqayyo nuuf haa kennu jechuudha. Turtii gaarii.